Nuuf dhiyeessitu kabajaan si affeera. Lalisaa. Lalisaa Leon jiraatiin sagantaa itti aanutti dabarra. Okay, amma lattaan hin jiru. Maaliif as dhuftan? Eenyuuf maaf as dhuftan? Eenyu asitti dhiyaatu? Xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Mohaammed gara walitti fiduudha. Akkam ooltan. Warri Manchester akkam jirtan. Kabuttanii dhuftan. Na dhageessanii mi? Warri London hin jiru. Ni akkatanii muufattanii. Hunda dura baga Rabbi nagaa walitti deebisee. Baga nagaa wal agarree dhufuu biyya hedduu gammada manguddoo keenyas umrii isin dheeressee ifa xiqqaa tanas taatu akka agartan baga ittiin isin geenya xiqqoo jabaattanii umrii yoo nu dabaltan immoo kana caalaa ifa gurguddaan isin agarsiisna jechaan barbaada. Egaa torban lamaan dabre kana biyya Ameerikaa keessatti akkasumas Awurooppaa keessatti uummata keenya diiyaasporaa jiru wajjin marii bal'aa godhaa turre. Mariin bal'aan godhaa jirrus maaliif akka ta'e Farhaan Abdusalaam faan na jala deemanii waan waraabaniif waan haaraa isinitti muudhameetiin jira jechuudha. Gabaabatti kaarraa kun duula ammaa kana kan ittiin goolabnu fi Oromiyaatti ittiin deebinu ta'a. Wantootaan gammatti waliin haasofne takka takka irra deebinee walii yaadachiifne gara fuulduratti maaltu nu eeggata? Hojii hojjechuudhaaf deemnu kana keessatti maaltu nu eeggata? Akkamitti irraa aanuudhaaf qophoofnee jirra? Isin irraa hoo maal eeyina kan jedhu qabxii tokko lama kaaseen goolaba jechuudha. Egaa akkuma Minisootaatti jenne qabsoo finiinaa qabsoo diddaa gabrummaa ummanni keenya waggaa 50 ol godhaa tureen keessattuu immoo waggoota muraasa asaanaa kana keessatti hoogganummaa qeerroo qindeessummaa qeerroo keessatti ummanni keenya falmaa cimaa godhee jijjiirama fideen Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti xiqqaattus akka barbaannetti ifaa guddaa ta'uu baattus jijjiiramni dhufee jira. Ce'umsa kanaanis ummanni keenya abdii horatee kaala jiru biyyatti galee ka biyya jirus wal keessa yaa'ee garummaa waggaa 150 nurraa dhaabbatte keessa sadarkaa abdachuu keessa seenee ture. Haa ta'u immoo doongora tarsiimoof hooggansaa uumameen Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaatti abdiin guddaan uummata keenya keessatti uumamee ture sun abdiif hawwiin ummanni keenya biyyaa fi hoggana isaa irraa qabaachaa ture sun mamii keessa itti galee ifti mul'ataa turte sun dimimmisuu eegaltee jijjiiramni jiru kun kararraa butame moo garam dhaqe sadarkaa jamura keenya irra jechuudha. Nageenyi Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessa jiru yaala yaaddechaa keessa isa irraa kan ka'e dinagdeen keenyas
hawaasummaan keenya sadarkaa itti miidhame keessa waan jiruuf dongora kanarraa hoggansi keenya akka deebi'u hoggansi jijjiiramaa dongora irra seenarraa akka jijjiiramu gorsaanis hasaasiinis lallabaanis waywaannee bu'aa barbaachisuu fi hawwine arguu waan hin dandeenyeef cinaa teenyee moggaa teenyee lallaburra kallattiidhaan itti seennee hojjennee agarsiisuun nuun mala kan jedhuun filannoo kanan seenuudhaan murteessine jechuudha. Sababni guddaan filannoo ittiin seenne bu'aa qabsoo Oromoo kan ta'e jijjiirama kana ce'umsa gara dimokiraasiitti godhaa jirru kana firii waggaa 50 kana walitti qabuudhaaf filannoon itti aanu kun barbaachisaa waan ta'eef filannoo kana keessa sagaleen uummata keenya sagaleen uummata cunqurfamaa akka Oromoo hundumaatu bifa roga qabuuf bifa qindaa'ee bifa tarsiimaa ta'een akka dhageeffatamuuf jecha filannoo kana keessatti hirmaachuu murteessine keessattu yeroo ammaa kana keessatti yeroo qabsoo waggaa 50 booda walqixxummaan sabaaf sablammootaa dhufee sabaaf sablammoonni walqixxummaadhaan qe'ee rabbi kenneef ofii bulfatanii biyya rabbi waliin kenneef waliin bulfatan sirna federaalizimii dhiiga uummata keenyaatiin dhufe beekumsa hayyoota keenyaatiin ijaarame yeroo silaa itti gabbisuu qabnutti yeroo silaa hidda qabsiisuu qabnutti warreen olaantummaa kaleessaa deebisuu barbaadan warreen akka nugusoota kaleessaa ta'uuf hawwii qaban sirna federaalizimii kanarratti dhiibbaa godhaa waan jiraniif diimuuf shira xaxaa waan jiraniif shira sanimmoo teenyee laalu waan hin barbaanneef filannoo kana keessatti dura dhaabbachuudhaan murteessine jechuudha. Filannoo kana keessatti afaan qofaan namoota muraasaan gadi seennuu miti. Filannoo kana keessatti warra taayitaarra jiru mormuudhaaf warra faallaa keenya dhaabbatu faallaa dhaabbachuu qabaaf osoo hin ta'in ejjennoo ilaalcha imaammata tarsiimoo biyya san ceesisuu danda'u qabsoo hangammaa godhamte firiitti buusuu danda'u lafa keenya kan ammoo namoota muraasaan osoo hin ta'in hayyuu beekaa saba qaroo saba keenyaatii fi qaroo ummatoota naannoo keenyaa hunda gurmeessine sadarkaa olaanaa siyaasaa biyya sanii ceesisuudhaaf qophii keenya xumurree itti deemaa jirra jechuudha. Bakkoota deeme hunda keessatti Minnesota irraa kaasee hanga miidhu kaleessaatitti gaafiin isin keessaa ka'aa ture jira. Kunis filannoo jettanii jirtanii nama hawwata. Biyya faranjii keessa jirra agarree jirra. Garuu biyya keenya san keessatti dhugatti filannoon kun ni godhamaayi. Filannoon akka qabeessaa ta'uu danda'aayi. Akkamitti injifachuu deemtan kan jedhu gaaffileen ka'ee jira. Kanaaf yeroo gabaabaa fudhadhee ibsuun barbaada. Adeemsa kana keessatti adeemsa qabsoo uummanni keenya dhiigaan fide kana wareegama kakkaaliidhaan dhufe kana filannootti seennee mootummaa uummataa mootummaa qubaan filame harkaan filame mootummaa sabni keenyaaf sabni cunqursamaan filate gad ijaaru ka gubbaan irratti gad ergamu osoo hin ta'in ka jalaa ol jaarrannu gad ijaaru kanarratti warri abbaa irree ta'uu barbaaduu fi warri sirna kaleessaa deebisuu barbaadu karaa kamiin nu jalaa danqarsuu danda'anii karaa kamiin gubuutti uumuu danda'an kan jedhu qabxii afran tokko isin ibsuun barbaada. Inni dura tooftaan abbootii irreetii fi tooftaan cunqursitoota yeroo hunda inni dura qoqqoodanii bituudha. Uummata qooduudha. Kanaaf ummata keenyas maas kan jennuunii fi hoggansa keenyas qooduudha tarsiimoon isaanii dura. Already yaalaa jiru. Garuu hoggansi ummata Oromootti amantaa qaba. Hoggansi garaadhaaf osoo hin ta'in gaara ummata keenya irra jige kaasuudhaaf seene. Hoggansi imaanaa gootota biraa gufanii nyaachuu hin barbaanne yeroo kana keessatti hin qoqqoodamu, hin qadaadamu, kanarraayis hin maqu jechuudha. Hoggansa keenya caalaa garuu ummata keenya gosaan amantiidhaan naannoon sabaaf sablammiidhaan walitti buusuudhaan nu dadhabsiisuu barbaadu. Imaanaan guddaan isin kennee deemuu barbaadu ummata keenya biyya alaa jiruuf imaanaan guddaan
tagama hooggansa keenya tokkummaadhaan waliin deemuudhaaf ani imaanaa sirraan furan kana hin shakkina. Imaanaan ani isinitti kennu garuu wal qoqqoodanii qilleensa wal keessa seensiftanii naggaadee chirichaaroo addaan isin qoodee umrii dheereffachuu barbaadu. Oromoo qoqqoodee alagatti maxxanee isin dhiituu barbaadu cinaa dhaabbattanii yoo isin qoodamtan nu dadhabsiiftan jechuudha. Tokkummaa keessan akka cimsattan isinitti waywachuun barbaada. Tooftaan biraa diinagdee harkaa qabaniin kan maqaa uummata keenyaatiin bakkoota adda addaa irraa liqeeffatanii fi kadhatanii argatanii nama keenya bitachuudha. Hooggansa bitachuudha. Oromoon amma bada hooggana bitamaan qabaatu. Oromoon warri kalee gurgurameeyyuu warri kalee sobameeyyuu ka'ee ofitti uummata ofitti yeroo galaa jiru kanatti hooggansi maallaqaanis taatee fedhii biraatiin bitamee olaantummaa alagaa nurratti deebisu amma booda hin jiraatu akka jiraatu sin hayyamu jechuudha. Tooftaan biraa ammarraa eegalanii ittiin deeman maali? Hooggansa Oromoo galaa jiru. Aanarraa hanga federaalaatti dorgommii kana keessa seenu maqaa balleessu. Oromoo irratti oofu. Ka Oromoo baay'ee sirratti qabu. Dhugaa asirratti himna. Mataan banna malee maqaa banna jennee mataan banna malee maqaa banna jennee maqaan dureessan jennee dhugaa teessan dhugaa uummata kanaa abadan dabarsinee abbootii irreetii fi nyaapaaf hin laannu. Wanni biraa tooftaan biraa isaan filannoo kana waliin dhahanii sirna abbaa irree ittiin jaaruu hawwanii fi sirna nugusoo itti nurratti deebisuu barbaadaniif kabira ka amma eegalanii jiran doorsisuu. Isin ajjeefna, biyyaa isin baafna, ilmootee macalaafna, sodaachisuu. Warri nu sodaachisuu barbaadu jaakketa baafatee sodaachisa malee nu sodaachisu waliin shakkina. Sirritti nira deebi'a jallaa keenyas ta'e budaa diinaatiif. Hooggansi Oromoo ija babaasanii doorsifamu. Qawwee qacal godhanii doorsifamu. Maqaa si balleessinaan doorsifamu. Faranjitti si wanjallaan doorsifamu Oromiyaa keessa hin jiru amma booda. Nu qoqqootu yoo dadhaban nu bituudhaaf gatii yoo itti ol qaalee maqaa nu balleessuun xuriin isaan darban nutti maxxanuu yoo dide nu doorsisanii galinsachuu yoo dadhabanne gara ajjeechatti deemu. Lubbuun gaafa dhalate turte kan caalu kumaatamatu wareegama. Kanaafuu firaafis alagaafis ummata Oromoo fi ummata Itoophiyaa kaaniifis ummata biyyoota ollaatiif ka addunyaatiifis wanni an hooggansa Oromoo bakka bu'ee dubbachuuf mirkaneessuu barbaadu ajjeesan daaraa nu godhu malee lafarraa nu dhabamsiisu malee filannoo kanatti ummanni keenya mootummaa isaa ta'u filachuu sirna isaa ta'u gadi dhaaburra kan deebi'u duwwaa deebisu hin jiru. Duunu bandeen dhabamna malee isinitti nama shanyii kiyya gosa kiyya lafarraa dhabamsiisan malee hooggana Oromoo hunda dhuguma malee filannoo kana haguu itti hin dhiibne. Filannoon kun yeroo nammarra jirru kun
Taaddasaa Birruurraa hanga qeerroo galeessatti Waaqa Guutuurraa hanga qarree qeerroo Dheengaddaatitti tarree galanii kan wareegaman kan qabsa'an sirna naftanyaa sirna dullootaa ol deebisuu osoo hin ta'in sirna abbaa irree ijaaruu osoo hin ta'in sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabanii wal qixxummaadhaan wal kabaajaadhaan walii fi ollaa wajjin jiraachuudhaaf akkasimoo akkasiin abbaan Oromiyaa dimokiraatofte keessatti kaayin uummatootaa eegame keessatti ka wal dorgomanii keessatti nuun dorgomuu barbaadu dhugaa teenya ni dhiyeesse ummanni keenya keessa laalee ni filan yoo mo'amne murtii ummata keenya ni fudhanne yoo injifanne mootummaa waadaa galle kan dimokiraatawaa ta'e kan federaalawaa ta'e Oromiyaa fi Itoophiyaatti illee ni ijaarra jechuudha. Kanaa miti jedhanii qoqqooduudhaan hatuudhaan ajjeechuudhaan sirna abbaa irree ijaarra warri jedhanii hawwan sirna dullachaa deemne jedhanii warra hawwan ummata keenya isin qabannee tokkummaadhaan dura ejjannee immoo ni injifanna. Oromoo dheeressitee gabaabsi jechaa jiru. Dhagaya wanni jala muree waan takka isinitti himachuu barbaadu. Wanni an jala muree jabeessee isinitti himuu barbaadu. Bakka kanarraa uduuba deebinaan qilee hamoo hafuudha. Daaraa ta'an. Kanarraa of baraarsuudhaaf isinirraa tokkummaa deeggarsa kadhannaa rabbii deeggarsa nurraa immoo tarsiimoo baasuu tokkummaa hooggansaa cimsuu murannoo kutannoo gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Kaleessas sirna wayyaalee ka waggaa 50 kontiraatuun fudhate nu simbiraa miti lubbuutan jechaa ture akka simbira bituutitti gadi buusnee agarsiisuu dandeenye ture. Har'allee yoo taate warra abbaa irree ta'uu barbaadu miila sakaala. Warra sirna dullachaa sirna fiudaalaa sirna cunqursitoota nurratti deebisuu barbaadus hawwiin isaanii cabbii ta'ee baqee akka nu ijaa isaanii duratti agarsiifna kuni waadaadha. Waadaa keenya immoo wajjin itti agarsiifna galatooma nagaana tura. yeroo takka gaggeessuu hin deemnu waan ajaa'ibaati. Ijoolleen qarree moo qeerroo lamaanuu bakka buunee ijoolleen qarree biyya kanaa ijoolleen duraa kennaa jawaarii qabna. Osoo inni teessoon irra gattaa'ee nu jala hafuura hin baafatin kennaa keenya kana wajjin hafuura haa baafatu. Kennaa kennaaf jedhanii bilisummaa hoogatoo fi Hawwi Muhammad jalan dari waktu Habile bersama kami. Jodoh dan Habile juga. Habile. Baca televisi. Habile. Bahasa Itano Hawwi Muhammadillah. Hawwi Muhammadillah. Baru dah mulai mari wanita jalan ni bobo jalan. Wow. Alhamdulillah,
deebi'ee sumataan turismadhaa galatooma. Ora bulan deemanii galatooma. Galatooma bakkuma jirtanitti dhuftuudha bakka jirtanitti ta'a sagantaan itti aanu itti fufa obsaan bakka jirtanitti ta'a Busraa gara walitti. Hedduu galatoomaa hedduu ulfaataa keessattuu shamarran kennaa ajaa'ibaa obbo Jawaarii jedhitan hedduu ulfaataa galatoomaa irra deemee maraa galatoomaa hedduu barbaadaa obbo Jawaarii illee yaadni kennitee gorsaa ibsan kennituudhaaf galatoomii ulfaatu jenna. Isinis immoo warri naamusaan dhaqabtan manguddoonis ta'ee dargaggoonni shamarran hundinuu hedduu galatoomaa hedduu bareedaa jirraa akka gaarii deemaa irraa kun immoo tiyyuu wal dhageettii fi wal caqasiin jedhamu hundaatiin nu ta'aa jira iddoo waan namatti tolu. Ijaa fi gurri Oromoo maal sila? Hin dhageenye? Maali? OMN. Ayyee OMN ijaa fi gurra Oromooti jenneemi. Walii galee ijaa fi gurra akkamitti eeggatan? Wanni qaama namaa keessaa haga ijaa fi gurraa baay'ee na barbaachisudha. Namni yoo gurraan qabaatiin waa dhaga'a. Yoo waan dhaga'e immoo nama ta'uu danda'a. Namni maal? Nama biraa bineensu yoo gurraan waan dhaga'e duuba isa dhaga'ama sagalee isa dhaga'ama. Namni deemaa yoo akkan bal'aan yeroo hunda gargaarsa